بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو بلينتي يا بقى جراتني هاجرادو أرأى كالتا فولا كيسنيف إسني دوادا فولا إسن شفاو كايسني قراجتو كموتو إسن غوغوف كشفاي شفان سني جتة دبئ gurraachate akkasumatti hafuuf isin fayyada jedhee yaadu qabadhe isinii dhaabbileeyyantiya. Akkuma argaa jirru inni kuni moya wardiiti. Moya wardii jechuudha. Rose water onoo bishaan habaabooti jechuudha. Kun immoo tuyyuu Neeviyaa kireemiin akkuma itti fayyadamtanii nama ittuma fayyadama garuma gara fayyadama jechuudha. Akka kanatti fayyadamullee nama jira, akka kanatti fayyadamullee hin jira, garuu warri kanatti fayyadamtan jechuudha. Isa kana elba qullaa waan itti walitti makadhu jechuudha qopheeffadhe akkuma argaa jirru. Cuunfaa leemuu xiqqishuu jechuudha. Cuunfaa haloomii yoo fuulli keessanii goggogaa ta'ee yoo fuulli keessan bishaan qabaate jechuudha. Yeroo leemuu fayyadamtanii yeroo loomii fayyadamtan jechuudha. Yoo fuulli keessan bishaan qabaate yoo shifiniin isinirraan ol bu'u suni bishaan baafate leemuunii kana fayyadamtan. Leemuunii itti cuunfattan jechuudha. Bismillah. Harcee boqqoollooti kuni harcee boqqoollooti xiqqoo isiiti. Kunoo qopheeffadhetti isii qicadhe minaaqa xiqqishoo bal'aanaa xiqqoo takkaa jechuudha. Akkasuma cuunfaa leemuunii dura qopheeffadhe waan jiruuf bilaagaa takka bal'aanaa xiqqishoodha ijoollee isii tana lama jechuudha. Nuusuma tana jechuudha. Nuusuma tana dura qopheeffadhe waan jiruuf isii tana sadiitti godhadhe akkasuma bishaan kanallee bishaan habaaboo kanallee ilaaga matana takka ta'udha jechuudha. Itti baay'ateeyyuu akkuma argaa jirtanii kireemaa kiyyarraa haga xiqqoo tokko itti haxaadha jechuudha. Mootummaa kireemarraa jechuudha. Kireemaa kanarraa jechuudha. Ilaagaa lama waliin dhaadhee walitti deebina. Walitti dachaane ijoollee kalxaa walitti naqee kalxadhee waliin naqee deebi'e. Amma immoo waan isa dura fayyadamnu jira jechuudha. Waan kana soo hin dibanne dura fayyadamnu sukkaara jechuudha. Sukkaara xiqqoo isii
asitti qicattu jechuudha. Qopheeffattanii laagaa takka asitti qicattu xiqqeessanii lama zayitii zayituunii xeedhaattu zayitii zayituunii xiqqoo isii jechuudha. Osoo guddaa hin taane xiqqishuu isii. Cuunfaa leemuunii xiqqoo isii baay'ee osoo hin taane achi booda maal gootu waliin dhooftu sukkaraa fi zayitii fi cuunfaa leemuunii kana waliin dhooftu. Sukkarrilleen akkasumatti habbaa ta'e ta'a. Sukkarrilleen akkasumatti habuuba ta'e ta'a. Akkam gootu dura osoo kalxaa keessan hin dibatiniin duratti fuula keessan jechuudha. Fuula keessan fuutanii riidan jechuudha. Ka irratti goggoge jismiin namaa kuni duddu'ee jira jechuudha. Gurraachatee shifaan bahee achuma irratti goggee gadi deebi'u isa kana riidan akkatti riidanii fuula keessan jechuudha. Fuula keessan ta'e harka keessan ta'e bakka isiniif danda'ame guutuu isa hirriidanii akkanatti riidanii booddee isaa akkas daqiiqaa 10 akkana daqiiqaa 10 riidanii osoo ka walitti makattan makaa kiriimii kana osoo hin dibanneen dura sukkaraa fi zayituunii xiqqoo asii leemuunii yookiin leemuunii hin barbaachisu yoo fuulli keessan bishaan qabaate malee riidan jechuudha. Riidanii daqiiqaa 10 riidanii dhiqattan saamunaan dhiqattanii sirriitti akka zayitiin irraa bootti saamunaan dhiqattanii amma dhiqadhee deebi'a. Walitti dachaan obboleeyyanti yaa kunoo dhiqadhee deebi'e sukkaraa fi zayituunii walitti makee dibadhee ammaaf dhiqadhu deebi'e. Akka das nama jedha yaabatti laslaasaa kana ta'e jechuudha. Fuula keessanirra shifaayyoo ol ba'ee jiraate mataan isaa hin cita hin luqisa jechuudha. Sukkarri kun habbamatti ta'a beekaa. Sukkarri kun habbamaan rigattanii fuula keessan firima isaa kana jechuudha. Sukkarri osoo hin duubin osoo inni hin yaa'in inni bishaan hin ta'in itti aansee kunoo amma laslaasaa kana ta'e akkanumatti bakka addas nama jedha bareedaa jechuudha. Amma maal gootu kareef waliin dhayanne jechuudha. Harcee boqqollootii fi kiriimaa neeviyaa kiriim isa kana walitti makanne mooyee wardi walitti makanne isa kana waliin makanne leemuunii wajjin jechuudha. Isa kana dibanna amma maaliif kuni isa kana wali battanii fuulli keessanii nafni kuni ka irratti dudu'ee irratti gugurraachatee shifaan ol ba'uuf deemu ka ol ba'ee sukkaraa riinee irraa mataan ciccite suni akka inni hin gurraachanne dhorga jechuudha. Isa dibattanii ajaa'iba kana fuulli keessan nagaan isinii ta'a jechuun osoo fuulli shifaa yaa'ee gurdatee odawwan biraa keessa isin hin gechne jechuudha. Fuulli keessan shifaan kun gurdatee hin jenne yoo inni xixiqqaadhu fuulli keessan nagaa jiru bakka fuulli keessan goggogee gugurraachatee isin bisiisee bakka hoo jedhe itti fayyadamtan jechuudha. Gisi makamu kuma argaa jirtanii kana soo dandeettan haga daqiiqaa 20 takka riidu kun akkuma argaa jirtanii kun yoo danda'ame itti riidanii hanga daqiiqaa 10 takka irra tursiiftanii deebitanii riidanillee bareedaadha. Itti godhattanii daqiiqaa 10 takka tursiiftanii deebitanii riidan akkuma ammoo loogishirame akkana yaa'u kanatti
wanta fuula keenyarra jiru jismii keenya ka bishaan yaafate wanta xurii ta'e alaa nu dhufe kun amma adimna gaati ba'aa jira jechuudha. Maaliif dura sukkarri irraa rigee baasaa waan irra jiru rigaa kan jirtan kun. Kanaafiyyuu mashaan kila fuula keenyaa fuulli keenya nu shifaa'ee nu gurraachatee maali ta'ettanii waan mana keessa jiru kiriimaan immoo waan namuyyuu itti fayyadamu waan kana kaloo argattanii osoo inni hin shifoofne osoo inni isin gurraachatee nafaan gargar hin taane jismii keessaniin gargar hin taane itti fayyadamaa. Obboleeyyan tiyyaa baay'ee tokko jijjiirama guddaa argisiisa. Wallaahi bareeda tokko isin ta'e fuulli keessa laslaasaa isin ta'e fuula bichaa miti harkisuu waan dandeettan jechuudha. Yeroo keessan isin dhaqqabse itti fayyadamaa. Garuu ammishee irra guddaan fuulatti fayyadamaa. Fuula keessan gurraachatee buupha yaasee gaafa buupha yaasee jette hakimii kan itti kan itti uummata kan fayyadu gaafa gurdatee mataan isaa kun ciccitaa gaddeebi'eetiin nafa keessatti gurraachata. Fuula keessaniin gargar ta'ee burree ta'ee hafa gaafa san osoo inni achi hin gahin fuulli keessan nagaa torbaanitti yeroo 2-3-4 fayyadamaa waan kaluu jiru jechuudha. Yeroo bakkuma kam jechuudha zayituun fi sukkarri mana kam keessa yoo jirti mul'atu zayituun zayitii mataa zayitii oo'aan ta'in zayitii mataa itti fayyadamaa. Baay'ee tokko das nama jedha baay'ee tokko bareedaadha. Fuulli keessan isinii addaate wallaahi dhuguma isiniin jedha. Baay'ee isin fayyada obboleeyyan tiyyaa waan adda addaa ofirraa dhorkituuni share subscribe like gochuun wal biraa dhaabbannu obboleeyyan tiyyaa jabaadhaa itti fayyadamaa waan mana keessa jiru. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.